Eenyatti kan inni haasa'u kitaabni kiyya. Waa'ee amantiiti miti kan inni haasa'u. Obboleessoo waa'ee jireenyaa naaseen jireenyaan wasiila kootinaaf dhaggeeffadhu. Kanan si gaafadhe isa kana hin jiru itti deebinaa deebisteetta. Wanta ragaa hin qabne duukaa bu'uunsiif miidhaa qaba moo bu'aasii qaba? Anammoo wanta ragaa qabu si himaa kana dhageessami. Waa ilaa obboleessoo. Amantiin kiyya kana sittan hima. Natti sittan hima dhagahe amantiin kiyya kana. Diimaadhaan nan dhageerre malee ni sodaattamu bifa kiyya. Chokoleettii bitanii. Jedhees inni biskut. Na dhageessaa? Amantiin ati amantii dhamii ati haasaa jirtu anammaa amantii kee kamirra dhaabbattee amante? Maal amante naan jedhi? Obboleessoo waa'ee amantii haasaa hin jiru. Waa'ee amantii kitaaba anamma dhaabbata irra taa'ame waa'ee amantiiti mana amantaati mina haasaa jirtu waa'ee mana amantaa irra darbitii waa'ee gaaffii biraa darbi deemi warra biraa akka gaafachaa turtan deemi. Namoota gurguddaa nu dhaggeeffataa jira. Waa'ee amantii haasaa hin jiru. Waa'ee amantaa haasaa jira malee waa'ee amantii haasaa hin jiru. Amantaaf amantiin immoo adda adda. Amantaan kiristaanaa dhugaa moo sobaa jennaan dhugaadhaa jettee. Indagaamu sagaleen kiyya yaadisu. Amantaaf amantiin adda addaan siin jedhee. Dubbadhu si hiike. Sagaleen kiyya indagaamu hodisu. Si hiikeeraa dubbadhu. Amantiif amantaan adda adda. Amantiif amantaan adda adda. Waay. Ni kami si hiikeeraa. Amantiif amantaan adda adda. Inni si qabe si gadhiiseera. Amantiif amantaan adda adda. Birrii 70,000 akkaawuntii kee kana irratti akka niitoorkiin hin fudhatamne sirratti hojjechiisaniiru. Sirraa rukutameera. Amantiif amantaan adda adda. Nama Toomaas jedhamu beektaati. Toomaas nama jedhamutu sirratti hojjechiisee sirraa rukutameera. Mana yaa Rabbi gooftaa ko. Sokkii. Eeshi, come on, namni kan biraan Miiki hin jirtaa? Deemtaa? Raftaa? Lakki haa itti fayyadame. Quraana kun qo'ee daragaagga Miiki shoo. Sagalee si bira jira wanta ta'e muukii qabadhu. Jeneenus. Jirra. Nagaadha miti. Nagaadha galata Waaqayyo. Ishoo baga nagaa taate. Taap godhaatii isa booda carraa walii kenna. Haasofnaa Toofiq nu gidduu jira. Ustaas nu gidduu jiru. Ayaat nu gidduu jirtu. Ijoolleen jijjiirtuuni. Abdiifaa ijoolleen kiristaanaa jirtu. Darabee waliilaan haasofna rakkoon hin jiru waan ta'eefi. Chiggiriin hin jiru. Maal abbaasaa? Koppiliinkiif sheerii bichaatti albaasaa. Amantaan Islaamaa amantii dhugaati. Kan keeyoo amantiin kiristaanaa amantii dhugaadha. Ayyee. Amantiin kiristaanaa amantii dhugaadha. Okay, bravo. Egaa amantiin Islaamaa amantii dhugaaf amantii ragaa ta'uusaa akkuma sila dubbadhee Suuraatu Ali Imraan 3:19 akkas jedha. Amantiin Rabbii duratti fudhatamummaa qabu amantii Islaamaa qofaati. Suuraatu Ali Imraan 3:85 irratti immoo akkas jedha. Amantii Islaamaatiin alatti namni amantii kan biraa hordofu yoo jiraate Rabbi irraa hin qeebalu yookaan irraa hin fudhatu kan jedhu immoo caafamee jira. Kanaaf amantiin Islaamaa amantii haqaaf dhugaa akka inni ta'e bareechee lafa nuu kaa'a waanta ta'eef atis amantiin Islaamaa kiristaanaa amantii dhugaadha kan jedhullee akkuma koo kanatti ragaa tiksiidhaan naa kennaa fi ibsatu hin taane tiksiidhaan. Ayyee galatoomi.
xiqqoo sammaarratti dura ibsa naa goote irra gaarii natti fakkaata. Akka nu badhutte jechuudhaanis waan irraa barachaa deema waan ta'eef. Maal isaas ibsu. 3:19 sana irratti tokko jecha kana kan dubbate eenyu? Lammaffaa immoo Islaama jechuun maal jechuudha? Kan lamaayyuu naa deebistee kan kootti madarbuu dandeenya. Gaaffii xixiqqaa nan gaafatin gaaffii gurguddaa na gaafadha daraakee maaloo. Anaaf guddaadha jedhee tan qaba. Ani immoo kun immoo naaf xinnaadha. Akka itti waan xiqqaa sii deebisaa gaammanis rakkoon qabu siifan deebisaa. Amma ragaanaa laadhuutii isa booda gara ibsa isaattiin si wajjin ce'aa. Ragaan sii kennee ati ragaanaa kennee isa booddee isatti na gaafatte kana sii deebisaa. Ani immoo isatti na laatturraa si gaafataa walii deebisaa deemna naamusumaan ragaanaa laadhuu dursi. Ishi haa ta'u. Sammaatti hin deebine ta'us siif tiksisi kennuun nan barbaachisu beekta waan ta'eef akka jedhu ana karaa dhugaan jireenya naam yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa dhaquu hin danda'u jedha. Yesuus Kiristoos inni damma jettu ana qofaa jedhe gara abbaa kan naquu danda'u. Tiksisaa beekta dheetatti warra musliimaa ta'e adda baasuu hin dandaate garuu beekta waan ta'eef kanaaf ni itti amane jechuu barbaadetan. Jeniyyee. Wayyee. Waa'ee Yesuusinan si gaafadhe miti. Amantiin kiristaanaa amantii dhugaadha kan jedhu bichaa jala muree jala sararame amantii kiristaanaa jechuun amantii dhugaa jechuudha. Amantii kiristaanaatiin alatti namni amantii kan biraa hordofee Waaqayyo irraa hin fudhatu yookaan Waaqayyo hin jaallatu kan jedhu bichaa nama. Isa Yesuusitti hin darbina. Ishee baay'ee gaarii jedheeraan ana karaa dhugaan jireenyi ana karaa dhugaan. Ana dhugaan jechuudha ishee dhugaa sana keessaa fudhadhu ishee gidduu sana dhugaa barbaadde miti ana dhugaanii anaa yoo ta'e malee gara abbaa eenyuyyuu dhaquu hin danda'u. Ifattee edda baasee jira jechuudha. Sakaraaf jireenyaayyuu dhiisa. Ana dhugaan. Wayyee. Waa'ee Yesuusan si gaafadhu. Yesuus eenyudha jedhee sin gaafanneen. Kiristaanummaan amantii dhugaadha kan jedhu duwwaa naa kenneen sin jedhe malee Kiristoos eenyudha yookaan Yesuus eenyudha siin hin jenne. Amantiin kiristaanaa dhugaadha kan jedhu bichaa ragaa laalaatu. Ishi. Kiristaana jechuun jalqabumayyuu duuka buutu Kiristoos jechuudha. Kanaaf waa'ee Kiristoosaa nuti hordoftoota Kiristoos. Kiristaana jechuun maal jechuudha siin hin jenne jeenuu kwaan. Kiristaanummaan amantii dhugaadha kan jedhu bichaa naa laadhuun siin jedhe. Garamitti sii kennuure ana dhugaanii jedheera Kiristoos. Nuti immoo duuka buutu Kiristoosii jenneerra. Amantii dhugaa naasaa jira. Islaamummaan amantii dhugaati ragaan sii fidee kiristaanummaan amantii dhugaati kan jedhu ragaa naa fidi. Hordoftoonni Kiristoos immoo warra amantaa dhugaa hordofanidha. Sababni isaa dhugaatti dubbateera yoo ta'e waan ta'eef. Abbaa dhagaan jirtu waan inni siin jedhe dhaggeeffadhu qalbeeffadhu dura. Aadde ati obsi nu gidduun galiin anaaf addisuu gidduun galiin. Jenoonis macaafa kana hin sodaattaa hin amantaa lallabdaa dhugaadha jetteetta manaarta miti macaafa kanatti. Ayyee. Macaafa kanaan si qabeeraa dubbii kootiif deebinaa laadhu ragaanaa laadhu. An islaamummaan amantii dhugaadha kan jedhuufan ragaa sii fidee kiristaanummaa jechuun amantii dhugaadha. Isin kiristaanummaatiin alatti namni amantaa kan biraa hordofee Waaqayyoo irraa hin fudhatu kan jedhu ragaa naa laadha akkasii kenne kanatti. Ishee sii kennuure. Yeenaa kennu. Macaqasi. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kunis isatti kan nama hundumtuu jireenya bara baraa haa qabaataniin malee abadaniin miti. Kana Waaqayyootu dubbate. Kiristoos karaa qajeelaa ta'uusaa amantii dhugaa jechuun Kiristoos jechuudha laa gabaabamatti. Kun siin galu taanaan kamiyyuu siin galu. Jeenuu koo. Wayyi addisu. Waaqayyo abbaan eenyuun nuu kennedha isin gaafanneen ammas. Kiristaanummaa amantii dhugaadha kan jedhu bichaa ila kiristaanummaa jechuun amantii dhugaadha. Ishuma kana bichaan barbaade. Ishuma nama jedhe afaan Oromoo kana bichaan barbaade amman. Amma gaa macaafni qulqulluun immoo jecha kooti jecha keetiin barraa'e miti. Akkaataa furri qulqulluun namoota geggeessitti barraa'e adoo. Kanaafiyyuu jira moo hin jiru inni bira darbina.